lillahi rabbakum rabbiin isin gubbaa jira joohar illee yoo taate rabbiin isa gubbaa jira maaki illee yoo taate arra followersi miliyoona lama qabdii miti rabbiin isii gubbaa jira okay rabbi sodaadha namni taate kanarratti godhe namni itti erge maakiidha namni fideetiin hin gartee eenyu nyaata eenyu ta'a jetteetiin hin gartee viidiyoolee kiyya ka waggaa shanii kaan namaa wal rabsaa ture fidee maakitti kenne eenyu kulleedha yoo rabbii keessan isin sodaattan namni immoo viidiyoo san eeditingii dalage hafarsoodha akka an hin jiraanne akka inni waraqaa qaba magaalaa jiraata eessattuu bahuu hin danda'u warri jedhee waan kana godhe warra na jibban dhimma dhuunfaatiif sitti ergan Abu Jawaar kiyya an nama nagayaa namaatillee agarte Makkatal Mukarramatti nama qulqulluu namni qulqulluun gartee as keessa yoomii birrii 50 fi 100 dalagatu yoom dhaqqabee waan kana raawwata kanaaf an nama harka qulqulluu bakka na waamtanitti bakka dhufuu qabutti hunda dhufuudhaaf kunoo qophii isiniin jechuu barbaada yoo haasoyta waa'ee kiyya kanarra haasaa yoo an badii qabaadhe badii qabda yoo an badii qabaanne badiin qabu Abu Jawaar Muhammad jedha itti naa hima maaliga yookiin immoo bakkuma dhaquu qabu san dhaqaati na qulqulleessaan nama rammaraati bakka dhiiga kiyya nama rammara salaamu alaikum itti naa ibsa an nama qulqulluu fi qulqulluu ka ta'e saafii amaan ilma sikkoo mandoo ka ulamaa'iin hundi beeytuudha salaamu alaikum suuraa sanarraa kaasuu danda'uu qaba Abu Jawaar Muhammad kanarratti dubbadha maawutii banadhaam nama tokko tokkoon yaada keessa wal jijjiira amma saafi yaada kiyyan jijjiira dhaggeeffadhu waan si kannan sitti maa dhaggeeffadhu waan ati bara kaan dubbata sanii miti dubbiin guddoon teessan bakka jirtu laaddoosen waraana amma ati maqaa dhootte kanallee miti warroota akka keetii kana hedduu jira warroota waraqaa qaban ijoollee waan akkanaa raawwatu tana maallaqas warra arguuf janiin maal janiin gaa mukhaalaqfamu maal janiin gaa warra wani kana warra qaamaa qabu kana ka wahawwalu fi wani deemu kana maal janiin gaabo saafi dhiisi kana keessaa bayyaan kana keessa illee hin jiru warra kana jamtee shakkamte dhugaan haamiyoo barbaadde warra kana isaatti warra kana muqiima eega muqiima isaanii isaantu ijoollee tana dhukeessee wani jala qabee kanas utubee kanas wanni godhee warri maallaqa sirraa guuree ergaa fi asiinis hogga isaa maallaqa nama tokkos qabanii irraa fuudhanii wanni godhan gargaaraa jiru muqiimotii tana namni ijoollee tana bobaa jala kaate muqiimotii tana waa'ee keessa akka muqiimotitti xiyyeeffatan hin jiru si qofaa miti warra muqiimaa as ba'u ta'anii ni ilaalta maraawu yoo kana keessa hin jiru mara keessa yoon ibsa mara keessa hin jiru wallahi muqiimummaan wanta leeydaa miree yoo kiyya hada lagu malee ukkoo waan amma miskiin irraa guuruu kana hin qabu siin jedha warra waa balleessan kana mallaqa jala awwaluu fi maalii kanallee hin qabu maal taate san dubbiin bakka tana irti malee bakka sanii miti dubbii adda baafadhuuf jechuu fedheeti bakka ta'e amma viidiyoo bara amata 5 duraa maarreetu sanii miti isin jechuu fedheeti waa'ee muqiimummaa san keessatti warri isin kaafamu falli waan kanaa maal ta'uu qaba akkamitti garteetiin hin qulqulleessuu danda'anoo eessatti hoo koreen ijaarame hoo jiraanu fi koree ijaarame ka qulqulluu kana gaya ibsa muqiimummaa nu daladdaami ati jetteetiin mucaa keessa kaayachuudhaa fi tooftaadhaan deemtu muqiimummaan kamaalitti kan inni dalagu hoo laala alfaate maal tura beekta muqiimummaan kuni ijoollee amma akkatti waa gassumarratti waa gootee achumattis deemtee 5,000 namarraa fuutee kaanis tumtee achuma cafaytu kana eessatti fuudhe maalaati gastii kanarra oola mucaan kun asirra nu aboo isaa fuudhe isin hin jenne dhaggeeffadhu dubbiin laaqiniitu maa dubbii salta osoo namarraa hin baasin warra ijoollee maallaqa namarraa fuutu warra ijoollee akkana nama gootu mucaa yoo ka ofii kenne malee waan akkasii nama godhu isan baanu ijoolleen sun hin baana ijoollee san keessa amma fakkeenyaaf namni tokko kasaafiin faan maallaqa erguuf yoo ka'ee qabame bilbila isaa keessa saafi walitti lookeshiin walii dawwalanii lookeshiin argame jiraate saafiin poostaa beek akkamitti je warroota inni ergama muqiimummaa ta'ee fi waa irraa fuudhaa ture sun yoo ka'ee poostii san hin qabame poolisiidhaan naa gala yaanni kee waan akkasii ni fattashan eegaa kana bakka tana irraa alaaliin jiru jiraan yeera laala mucaan waa takka hin jiru kana keessa hariiroo wajjin qabda waraana akkana nama godhu
أما كراكم كلون أصل رت اللي شير كودا نموت وقول رت شير كودا علماء قويا ران سندوب بس هندوم تكيسن تاني وان كان اللارينا وانو في أصلي كان شير كودا ديما كان أصلي فاتجا ثم جدو إرغافي أصلي في دا guys وان كان كسل باتي دالو كانوا بابا شريعة شير كودي مي إبسا شير كودي مي بابا شريعة دلتي شير بابا شريعة رت شير كودا أصل رت شير كودا أستاذ سر شير كودا علماء قرطا بيا كيسا شيخ عبد السلام ينفعنا بربادا نتي هامورني كنو بك إنسان جادين ديما مشتركنا متي بك كيرون جري دكي أبو ربي سيما سلام سافي كتب مدمن نوراليس بالانسا ميبوتي ومتا وجستي بوتي كتب بويني لكي بوتنا مقبوز إيه كل ده أرز ربي سيما سلام رك أنا ما أقول جزء نعرف الشيء جزء نقبل الشيء أنا أقول ما كيس أنا قوتي بر ما كتب نقول كل ساعة تشوف شكيدا نقول كل ساعة أنا منك يا تيجي توني وام براسي فكاتا أنا لقو مسكينة تنتبه نقول كلوبا أنا لقو دي مسكينة تنتبه لقو مسكينة تنتبه دو نقول كل ساعة جتوني ورقاتين ما جتوني ورقاتين جتوني نامي رقاقة وكمان تقول أول كه أورو جتوني عليه هاي وانا قولي على فاتح ما كانت تنتلو جري دقاري جري يما عيب سالي دقاري البطولة أكنت تنتو واني سباس دقا كيتو سباس أكلت تيمي تلا كلالا انت أكمل تلا لبري كيرو هذه مدان كان كيركو قدا قبضة مجرة ما ركو مال قامه ركو ويدون كابو كيرو لين سافي هذه فاتي سودات أسبوع وسي أويسو جرتي ترى فاتي ندقي فتي كيرو يا جماعة الخير ما ولا رجال كيرو دقي فت والله يدقو مسنجر تقوفا ندقي فتو كاتو يو ندقي فتو مكانا ما بلسون غاري ميت كيرو مغالا مكة كنا كيس جراتا تلي نهندي كنا ورا مغالا كيس جراتا زم جتني تو مانغاف مكة بلسان نمرة تديمو تتني لالون غاري ميت وا يرو أما كنا دوغا مالي نمني وصو دوغا كابو ميد ماجر وصو دوغا كابو هيدا تاجر وصو دوغا كابو دو أجر أكمل تيجرتي تني نتي دوغا سباسة جتا للا بتشوك بقبّي سيكلي أو جتشوك بسيكلي كبّي أكمل كريتا بيا دقا كيس جرتا جدي بيا سيري بريدا سنة الرسول الأول وكيلو كيس جرتا إذا كان تكاغا كيرو سنة الرسول كجر واقع بربي قبيل متي مجانك سنة الرسول ده ممكن زوار فوق الرسول ولا متي لكن فدو ومن كل فينا اللي سر تكتي كل فتني لا سر تكتي كل فتني لما تشوف أبداني تنفع كاتي صافي ميرا ما ماوتي كبردا وري أرنا تكل فتن كن وري أرنا قردني ثاتين كني جوار محمد نبي سنة وسوالينيا وسوالين دو مقالة كنا كيسة تكل فتن كن ربي كيسن سدادا تا إمو غاري متي أنين كن نما كله سكرته جزاء نما كمبرا يثرب بيك نما كلهتي نينغرته غاف أبان فكرة كتودكي هديك استراحتي بكا إسين والغيت نهندت إسي وجه نينغرته نياتا توري دابدا تا كل فكنا دابا كل فكنا سيني رايم برو إسي نيغالي عرفاتي ماوتي كبر أوكي आदि बातें अब ले जरा करती कर आदि बातें कर तुम सिंदरी बोल आदि बातें अलबे करा जितने जन वीडियो असके सोलिंग गलची मथाने सा यक्कमा दा ओलिंग गलची असके सा यक्कमा ऑफिस गलची ते मल्ले नगर मैं मावती कबर दो आगलो माले फिंगले में मा आगलो السلام عليكم इसमा वया भी फरंजी जरा مكراي ليس صافي السلام عليكم वालेकुम सलाम أبو ربي جدي يعني دوغا ربي فوتو كيرجي ينام بايري فده ما ماك لايسي أمبيسي بيته لايسي إيش مس نو تنف منوته دوغا ربي ديتي حواسني بالله نمني كومشاني كونجا جورا وان تك إرجع كباب دوتنا جواري تبوسي غرا في مجاكن كوني والله ركنا سعودي كيسا كوياتا كسينين كابو ركوني سرقو داندا بيا سعودي وانجرو جورا بيا سيرن كمن كيسا جراتا سدفاني كابو داندان وان تاتيف جيجو jireenya namaa buddeena namaatitti na shoofina bilis mee amma mucaan kuni yoom rakkina kana keessa galee fiddanii jawaaritti foosi godhan nama dhuunfaa wayiitu beeyta namni sitti aarii qabu wayii kana godhe walumaa galatti hawaasni bal'aan namni 5,000 kuni barreessaa jawaar jalatti koomantii dhaqa saafiin rakkina suudii keessa qooda sin qabu hin fudhannes ammoo nama akkasitti illee mucaan nama tuqu nama nagaati nama nagaa osoo hin taane yakkamaa jarseera dhiyeessuudhaaf qabsoon jawaar jalqabe nama akka keetii nama nagaa qabsiisan jechuun
bu'aan hin jiru jechuudha biyyattii hiyyummaan dabalsu. Amma si qofaa miti nama maraa namni akkuma aarii itti qabuun jawaaritti erguu deemaa jechuudha. Aarii si qaba aarii teeta dhuunfaatiif jawaarii erga. Jawaar ammoo fuudhee maxxansaa. Kanaafuu please saafirratti namni martuu jechuudha. Ittiin kolfina wallahi dhugaa qabda yoo boottellee sababiin isaa si qabuu danda'a nama isaa ammaa kanatti. Sababii su'uudii jirta. Bakka seerri akka barbaade godha. Kan keessuun sirraa'ee qoo immoo akkasuma jiru. Mee adafaatee koo yaa kidhimma kiyyaa adafaatee hin dubbatta. Inni rakkoo takka hin qabu. Inni rakkoo. Ani amma yaaduma kana uwwaasa kanatti mee sinirraa qabbu'a. Ana akka kiyyatti. Inni biyya faranjii jira bara. Ani biyya bara nama. Ani amma ila fakkeenyaaf waa'ee kiyyaa rakkoo qabu. Ani tokkoffaa namni na qabu hin jiru. Dhageeffadha waa'ee kiyyaa dhiisisaa fi tokkoffaa namni na qabu hin jiru. Kootu na qabu dhiisati. Rakkoon qabu waa'ee kiyyaa achuma dhiisati waa'ee isaa fi hasaa jira. Namoota akkanaa kana minuuti godhu. Amma waa'ee kiyyaa miti karaa saaru. Badii kiyya yoo an badii qabaate. Ani waa'ee isaa fi hasaara. An jawaari yoo dhufe akkana mana murtii dura dhaabbadhee jawaari waan deebisuuf hin nama danda'u. Isii tan akkasii ufitti himi. Ani sodaa akkasiin qabu. Lammaffaa dhageeffadhu saafi dhageeffadhu an gabbu'a. Atii fi an tokkoo miti. An poolisii yoo dhufee si kassasan jedhee na gaafata. Eenyuun na kassase jawaartu si kassase. Ayyee mana murtiitii wal agarraadha kiyya. Si ammoo poolisiin suudii kana sin gaafattu. Harka hiitee mana hidhaa si buusti. Nagaatti. Kanaafuu walitti hin dhufnu samiif dachiisiin jedha. Ati kanaafuu mucaan kun nama nagaati. Ati yakkan qabdu, badii dalagdeen qabdu, wanta akkan balleessine. Maaliif fuudhaniitiin jawaari si erguun barbaachisa? Ani bari himanni seeraan na rabba nama. Fakkeenyaaf waa'ee kiyya amma namni gariin akkanumaan warri seeran beekne albaati malee an osoo seerri na kassasanii natti hin dhufin namni seeran na dhiyeessuu danda'u hin jiru. Asitti illee seerri akkasuma jedha. Eeshi suuditti seerri akkas jedhu. Ijoolleen maaliif nama nagayaa maxxansiti? Eega yakkamaan seera dhiyaachuu hin dandeenye amma saafiin badii maal qabaa footoo isaa akka maxxansu goota. Saafiin badii qabaa badiin qabu. Isin deebii walitti hin deebisin akeerroo. Dhimma kiyyaaf banee. Anaama walumaa galatti saafii dhimma kee kana irratti waan asiin jedhu ati tokkofa irratti haqa qabdaa iyyadhu jawaarittillee inboksii godhi jawwee ani waan akkana irraa bilisa. Rabbi jedhi ani rakka namaa keessa illee seenne waa'ee namaa keessa illee galu. Ama culullee wajji yoo hariiroo qabaate rakkoo beekadhu ammas. Ibsa kana akkanumaan inni mataa farrazeetu. Ama cululleen sina Usama Billaati isinitti himu. Dhageeffadhu boleessa. Ani sirraa gabbu'aa isii tana siidhamee sirraa gabbuu sooseenu. Ahmadi haa innillee yaada sitti dabarfatu qoy biyya faranjii keessa jirta yoo borullee sagalee taatee simatu sana wayyaadha haa dubbatu qoy mucaa. Eeshi ani maal asii godhu saafi maal irraa barbaadaan dhuunfatti. Ani waan tokko wani dhuunfatte sirraa barbaadu hin jiru akka Oromootti dhageeffadha. Akka Oromootti yoo koreen magaalaa Jiddaatii fi magaalaa Riyaad na waame. Qulqulleessaa borganama isinitti dhufa. Yoo an nama miidhee jira haqaa fi haqaan qulqulluu kunno koreen biyya magaalaa Saudi Arabiyaa. Biyya isaanii tabaqaa qabachuu hin danda'ama. Dhageeffadhu ani qabachuun ani waan tokko ooyi mee ati maawutii qabadhu tabaqaa maaltu jira mi'as dhugaa fi dhugaa. Rakkoon kana qaba. Ani kunno bakka isin na waamtanitti nama qulqulluu fi qulqulluu ka ta'e saafii amaan ilma sikkoo mandoo ka ulamaa'iin guutuun beektu ka ulamaa'ii tajaajilaa ture kunoo bakka isin na waamtanitti bakka isin kottu jettanitti dhufuudhaaf qophii na qulqulleessaa yoo rabbi sodaattan yoo rabbii isin uume ka sodaattan taate ani badii takkan qabu namatu gartee dhimma dhuunfaatiin joohariin biraan nagaye an nama badii qabu miti takkaa dubartii Oromoo birrii takka irraa fuudheen beeku takkaa dubartii Oromoo gudeedeen beeku takkaa dubartii Oromoo shawwadeen beeku umrii kiyya kaas ga'e kanatti. Saafi obbo Muttaari si bilbillu waraqaa qabdaati. Obbo Muraadu koo ani wajjin olii dheengaddaa waraqaa Saafi. Saafi karaa nama. Ambaasaadar Muttaari illee naasa'in inni jedhatama tokkoffaa Ahmadi wajjin ooluun. Koi. Tas gabbai Ahmad illee miidiyaa qaba miidiyaa isaatiin natti dhufee. Naasa'in tokkoffaa. Mee koi yeroo rabbii sodaadhu. Mee koi. An nama qulqulluu. Saafi yakkamtoota wajjin naasa'in ofirraa gabbuusi yakkamtoota wajjin naasa'in. Tila yaa jara kenna gabbuusee dhiisaa qaba. Yaa rabbii kiyya kamitti dubbanne. Dhageeffadhaa ilmaan Oromoo warri dhugaa jaalattan.
yoo nyaata kiyya nyaadhee taphachuu taheen ala yoo dalagaa kiyya dalagachuu taheen ala wallah guyyaa tokko ilmaan miskiinaa yoo an keessallee ka miidhu taate rabbiin adagaa makiinaatiin gara naa galchu adagaa makiinaatiin yoo an guyyaa tokko keessallee ka waan kana dubbadhu taate kan amma namni yoo na tumee na keessiisan jiru Abbo Jawaar Mohaammed guyyaa 3 wal agarre ijaan na agartee jirta nama miidhuwan Abbo Jawaar Mohaammed ilaalallee osoo wal agarree waliin nyaannee waliin dhuyne annama finfinnetti mana keetitti illee hoolaa qabadhee si dhufe Abbo Jawaar Mohaammed annama qulqullu bakka na waamanitti na qulqulleessa yoo rabbii isin uume sodaattan hadaraa rabbii hadaraa oromummaa hadaraa sikkoomandoo an kana ka jedhuun nama miidhadhiistanii nama hin miidhin faaluudhaaf namoonni jibbaa kana raawwattan mana keessanitti hin galattanii jirtan mana keessanitti hin galtanii jirtan rabbiin akkatti hin dhiisu immoo rabbiin gochaa nama dhuunfaatiin wal dhabe ideetu gootanii arra Abbo Jawaar Mohaammed ka'ani akka garteetiin isaa olitti nama jaaladhu hin qabu ideetu gootanii suuraa kiyya fuutanii isatti na ergitan mana keessanitti hin galattanii jirtan cubbuu akkuma koomentiin na arrabsitan san na jibbitan lakka an kana mara namni na jibba jedhee yaadan beekoon isa dhugaa dubbachuuf kana mara na jibban anaa guyyaa tokko nama miidhee hin qabne anaa guyyaa tokko nama waltumuu miti guyyaa takka gartee heega waggaa 5 tattaphachuun afaanii waan kiyya yoo aare aslii faa arrabsa viidiyoo an aslii arrabsu faa aakirana jira bar keessaa muranii keessaa muranii bar walitti tolchanii naan nyaatanii bar dhugaa malee gaafa du'e ani shahiideedha umra yeroo 3 4 5 godheera jechuudha qulqulluu ilma oromooti rabbi biratti illee badii tokko irraa wanne takkitti borga nama deeme umraa godha ka kanaan hafe yoo qalamullee taate sobarratti qalame yoo garteetiin hin hidhamullee taate sobaan hidhame akkasi qubanaa qabaadhaa ilmaan oromoo hundumti keessan arra borsaafitu amma arra borna hidhamaa miti itti aanee namni biraallee immoo kama dhugaa qabu ka waa takka keessa hin jirre hidhamaa kana beekama homaa rakkoo lafa addunyaa tana gubbarra sobatu gartee gaafa baasee deemaa jira bakka dhuga somni bu'e waan ta'eef arra silaa waan kana siigalee itti mari'atamuu qaba ture teettanii akka hayyootaatti dhimma kana siigalee dhimma deemaa jiru kana irratti mari'achuu qabda namni qulqulluun faalamuu qabu siigalee kana dubbachuun barbaada galatooma ulfaadha. Saafii mee daqiiqa tokko bichaa dubbadha dhimma kana irratti saafitu yakka kana hojjete jechuun sangatuu dhale jechuudha wal fakkaata. Saafii unkaan jecha afaan isaatii miti lukaanuu deemee miti ajjeesuu hin dandeenye mucaa miskiina osoo quba afaan ukaanuu nama ciniinuu hin dandeenye kana gadheen si jala deemteetiin maqaa kan kee Jawaariin bira geessuun kun namuma sitti dhiyaatutu qalmaasi qopheesse jechuudha. Yoo saafii yakkamaa ta'e arsii guututu yakkamaa jechuudha. Yoo waan saafii yakkamaa godhe addillee fuutee fiddeetiin arsii guutuun jedhin an arsiidha bara. Maal godhu arsii guutuu goota haadha faata jettee gadi buufaraa nyaate homaan inni arsii guutuu jedhaa kun nyaachisa taa'e. An arsiidha arsii guutuu yakkamaa saafitu iyyuu yakka waan hin qabne fan jira kooyi. Haati faata illee jirti jechuu barbaaddeeti. Daarektii yoo barbaaddeeti jette kootu daarektii irratti haasa'i. Arsii guutuu yakkamtu jedhaa. No, ada faata na dhaggeeffatu. Yoo namticha kun yakkamaan jechuu kooti laa. Ilaalaal. Namticha kanatu yakkamaa mucaa kanatu yakkamaa miti jechuudha. Fayyaalessa mukiina. Bakka sadarkaa sanitti jechuudha. Walumaa galatti arsii yakka hin qabdu jechuu kooti. Arsii waan yakka hin qabneef inni illee yakka hin qabdu jechuu kooti. Your problem with me? I have no problem. Okay. Faatihatillee waan xiqqoo jala qabdeen fiikin yaada ofii namni yaada. Arsii yakka hin qabdu. Arsii yakka hin qabdu. Akkasuma mootuu saafin illee yakka hin qabu. Yakki isaan inni rabu tokko isaan jiru. Warri qalmaa dhiyeessitan dhiisa. Mucaa miskiina kan akkamitti jechummaa isaa iyyuu dhiibbaa uumuu hin danda'u. Nama lamaa iyyuu wal dhabsiisuu hin danda'u. Indoomi kutaa gurguddaa kan wal dhabsiisuu miti. Maal jechuudha? Abbammaan arginatti bilbiltee kootu amma reefu. Yaada adda Jawaara deemee bakka hagammaan tokko goree kan saafii kana fiikaa dorgorteera. Yaada kee gaafa amma reefu natti bilbilanii kootu nan jedhan ni dhaqa. Biyyi kun seera qabdi.
biyyi kuni seeraa fi seera gartee of dandeetu deemaa jechuu biyya kana keessatti. Warroonni immoo gartee tuma zimmi jettaniituma namarra bilbiltan dhaabadha. Isinii galee dhaabadha isin jechuu barbaada. Namni garteetiin biyya kana keessaa baqatu hin jiru. Ani ka jiraadhu magaalaa guddittii keessa Makkamaa fi Riyaadiin jidduu olii keessa socho'aa baqachuun leefin taa'u dhugaan kiyya dhibbaan dhibbatti gaafa na baase hidhamus inuma bayaa bara. Haga turellee turu ba'uun kiyya noora. Giin warri waan kana keessa gammaddan waan ani hin qabne keessa gammaddan jazaan keessan isiniif gala inshaallah gara ta'ellee ta'u. Jazaan in gala beeka abbaan waan daragate haamata. Kaayiroo keessaa maakiin taatee isiin narratti goote taatee jenosaayidii jedhamu sana. Wallahi billahi ilkariim jechuun waan hin taane aboo namni wallaba guyyaa takkaatiif gochaa gana ga'u namarratti raawwatu jechuudha. Inde hada haram yaa kuni haram. Kita uragaan qabda. Kaayisiin derge. Ha nama ragaa qabda waan qabatama qabu si akka ergiteetti. Barbii biyarra teettee amma itti erga kun olaa birraa ba'ee jettee dubbattee osoo achirraan turin daqiiqaa 10 itti poostee bara. Waan ufii ati asliif hangaafattuu fi reedhima kana jidduu baase. Asliif kun hangafu ko. Fadde jennaan itti shan godhe jennaan bara ma keessan barreessee awwaan kana